Yoo dubbate namni haasa'eef beekaan ta'u calliseefis beekaan ta'u garuu ammoo yoo dubbatte waa baay'ee balleessita waan ta'eef callisuma wayyi. Dhugaa keetii callisuun hedduu waan bareedaadha. Keessattuu ani ijoollee shamaraa jechuun baay'ee takka ijoollee biraa waan ta'eef mataa himatu guddaa qabaa fi waalleen jedhuun maanaam baay'ee. Yaa wallaahi akkanumatti itti jabaadhu akka inni bareedaadha. Namni beektaa gizee waa galeef waa yoo waa siin galle homaan beektu yoo waa sii gale immoo waa hunda barta beekte akki ammaati jettee garuu ammoo erga jechuun muka waa beektu ta'e yaa beekuma callisuunis gaariidha. Dhugaadha. Ammoo beekuu dhabuun ammoo namni waa beeka jedhee dubbachuu beekuu dhabuun ammoo baay'ee nama tilmaamsa malee sanumaaf. Yaa yaada bareedaadha wallaahi akkanumatti itti fufiin sinjaa waan takka takka ammallee bakka hin kanneenii fi yaadni kun yaada bareedaa yaada nama fayyadu sillee fayyadu saba keetillee fayyadu jarjaranii afaan keessaa wanni badaan nama ba'uun hedduu nama miidha hedduu nama aarsa booddee nama aarsa. Yaada bareedaa. Insan dia nak obey dia. Orang kamu normal apa? Nutillee wallahi ibsaallee hedduu bakka guddaa isinii qaba. Kan jechuun kanuma kabajaa guddaa isinii qaba baay'ee isinii kabajaa. Kanuma isin jedha yaa'u keeri isinii yaadu maraati. Ani gaa ibsaa akkuma obboleessattiin jaaladhaa gamma. Obboleessaa sanitti akkuma itti yaadde sanittu yaa'u namni obboleessatti yaa'u guddaa si galee. Obboleessuma sanuu akkasitti yoo kanaan ta'e namni tokko waan guddaa obboleettiin hinda'umsaan caala gara obboleessattu si galee. Obboleettii takka garuma san irrattu wal jabeessa waan gaarii. Abshir wal jabeessinu. Naaf ibsaan wal jabeessina wal jabeessuu harta akka addaan hin deegnu. Ani nama ibsaa tokko hin jaaladhu. Nama ibsaa waajoon isin jaaladhu ta'ee garuu bakka san qofatti xiqqishoo itti wanta jee malee ani ibsaa hedduun jaaladhaan akka obboleessa kiyyatti. Bareeda. Jechuun waan mara irrattu waan turuu godhu waan gaarii irratti waa hedduu jira oomishee bareedu jiraan bakka akkasii bakka nama waan hin taane maalii irraa ta'e. Wal gorsu yoo tokko ibsaan balleessati gorsu yoo inni balleessu yoo anillee gaafa waa balleessu ta'e yaa akkuma obboleessa keetii akkuma ibsaa laal obboleessa yaa goddanyaallee akka obboleessatti laal akkuma feetetti laal ibsaachiin waan akkanaa xuruu miti yoo naan jette annama sammuun hin hojjennee mitiin dhagaasii galee wanni kun badaa maali jedhee hojjaan muradhu jechuun namni tokko keerii yaadee waan akkasii. Dumaashittiin si laala akka hundi si laalu akka dumaashii kiyyattiin si laala. Haa taasifamillee rakkoo hin jiru gara marattu. Nah, bakka akkasii isinillee jabaadhaadhaa hedduu isin jaalladhaa akka itti jirtan kunis bareedaadhaa itti fufaadhaa hangama kiyyaan isinin jaalladhaa akka itti jirtan hedduu waan das nama jiru saniifuu waan namni takka takka jiru hin dhageenyaa nuuf jiraadhaan isinin jaa. Afillee wardaan jiraadhaa isin baru. Ayyee gina torbina wajjin haasa'uu keetiif tolna neeqee. Ayya abshir warri jala jirtanillee jara keenya nageenya tura. Ayya fataaji bakka. Ayya. Taphachaa ture. Malee karaa jaalala qabsoo kana keessa waliin hin seenneen. Maal namni osoo obboleessa jettuun sarpiraayis si godhaaree akkasitti jasiidhe. Namni bara saayibummaatti sarpiraayis ooluma godhamaa rakkoo qaba saayiba gizee taates ani akkasittiin quba qaba akkasumatti yaadaa jiraan.
maal si bitanni garuu guyyaa sana si warqii moo abbaa si kenne? Ashaangullitii na. Ashaangullitii si kenne? Yaa ibsi shaasila akkuma keetii kana warqii naa kan nu qaba ture mi'a bakka ati maakii warqii kan niteetti. Ay. Next itti yaadu qaba. I think si godhuun hin oolle. Yeroo itti aanu kana caalaa akka inni godhu I'm sure. Waa baay'ee argaa jira waan ta'eef. Yaa ani akka surprise na godhalleedha akka na godhullee abdii irraa qaba. Ta'ee garuu ani xiqqoo natti ulfaate wallahi akka obboleessatti hin jaaladha beektaa. Maa waddaa ta'e. Maatii kun dhuguma akka jedhu san jaalalli qabee ta'uu danda'a. Namni kun akkana itti yaadee ni jiraami. Nama kana sarpiraayizii san gochuu qaba wardaa kana gammachiisuu qaba jedhee itti yaadee sarpiraayizii san mara si godhe lafumatti hiree. Dachuun kaa namni takka ani amma gaafa sarpiraayizii ashaangullitii naa kanneessanii saayibummaa ittiin forodhee akkuma saayibaa ittiin forodhee akka waan biraa wallaahi waan yaadne ani gizee ilaaltu mee amma anaa fi ibsaan kun walirraa ni deemna. Homaa jechuun gara namni walirraa hin deemnaa osoo hin taane waan nan jaalala jedhee yaada. Osoo anamma ni qamaa jimaan qamaa gizee haraaraan kaate nama faantuma beeyte ani. Yeah. Nah sanifu namuma gizeenan kan nifisaa gizeenan waltumeenis waltumuu dandeenyu wayyu. Jechuun Maariyaam nama tokko yoo jaalatan waanuma mara isaa waliin. Adan akkasii warra. Yoo akkasii yaadu yeroo sanillee. Amma gaadhaa wanta kan siima. Amma warra qaba jedhee yaada. Maakiin amma walirraa deemtanii anaaf ibsishaan amma anaaf ibsishaarrallee furduudha xiqqishoo. Amma yoon kufee fa'aa ol na fuudhi jeen ol na fuudhuu fa'aa ni danda'a jeetiin shakkaa baran. Abboon ni danda'amu kan akka ilaalanitti namuma danda'uuf akka hin danda'a malee maal ibsaa immoo haraa hin danda'a. Ilmi dhiiraa xiqqaan qabu bar. Maali ni beektaa rakkoon maaltu ta'e ni beektaa amma ati nama akka obboleettiitti ilaaltu obboleeyyanii jettee obboleettitiyyaa jettee sammuu teetti seef godhattee siin jaaladhaa jaalatti sirraan qabdee yoo siin jettee maal deebii kan itaaf. Yaa wata akkasirraa jettee yeroo fudhataa yaa itti yaada maali jechuun hamilee hamilee suutii akkuma qabda malee akkasii kana yaada akkasii yaadu hin jedhamu. Maali ni beektaa yaa ibsaa ani amma ibsaa abbaa jaalalaa niin fadhaanii niin jaaladhaa wajji taphachuu bakka amma ani garuu gara jaalalaa sanitti gaa wallaahi ni ulfaata. Maal jechuun I think atillee singiliidha innillee singiliidha. Namni yoo waliin. Amma bira jirtu dubbiin sanii miti yaa ibsishaati singallee wayi singallee bakkaati yaadni fayyaa. Maa inni rakkoon kee rakkoon naangaloo randafee hawaasaniifi. Mee duuba akkamittiin sii galcha amma barsiifi mee baraan amma anamma amma ibsarra hedduun furdoodhaan siin jee bara. Maal rakkoo qofaree furdoodhaan. Hai duuba mucaan kun yoo nama dogongoree irra jigee yoo kaamamee oofaa jedhi yaadaaf barni yaadaa fi bara. Yaaduun kun sirrii kan tokko bareedaa yaaduun kun
Yaadun keessatti waan guddaa si gaanii yaadaaf walii yaaduun gaariidha mire. Yaa gaarii walii yaadun. Ani amma jiman dalaga beekta akkanatti amma xuncaan qaba akka dhiiratti harki biyya kun xuncaa qaba jechuun itti ulfaata jeeti yaada namni ni yaadaa fi inni ni aaraguun si fi yaada jee. Wannan furdina mali humna makannini miti wannan wabrati maltati. وين تركين كبامي نتركي هي مقيسات ديرو Deve rapci Turchia. نتركي هي ديمي Tam ها amma deve garubar jechun garu ya sakam dak jede ما جتي akam guya falsiti tole garo akuma saibum mati surprise diri tiga akam جتشي عمل خنان تكون قبض بيتي خنان توني نمني وان تكو تفتي وان قدو دبا نمني وان تكشو سي خنة أنا نتي تولي جرا جرو خنان سوني ولو نفسيستي بودر جزيراني سنراتك قبلو بقى جالتي يس أكلوا ما جيتي يعني جرو أكو مقبلة ستي نسا جالت توري أما دوبا مياتي أكم جتمي أما أنت ندوبا نينا يماري Ya sinuma wali fito qabdan jire ada amma wanni bira jechuun akkasuma masontaan anne ifaaje masan kun gara la jate wale wa ambratu maal tu gara sinyat surprise selamat surprise mal la khanu qabatu no wan kana sontaan barkennan mali dikka qabdu sa ille kasuma itamana sigare nan wal jarat tokko yo karamella le woni kenne wa buddu sigare lolu ma non sigare ya de na maka ko baba man sigare amma just at na maka surprise ko sana oblesa darga de ki ngara na ya والله جاتون دلانتون خنا تكون فيتو خنا ورقدو فيتي نبيتا أنا ما غربا ولا جاتكم بق غربا ولا جاتون سبرايز نقولي وايدون مخينا نابتي آيفون نابتي أما دوبا إبسانا شانغوليتي نابتي دوبا ميأكبتي خمين تقبلي خمين ديسو قبامي نايمي warna tera tunjala sai tunjala mallaka yo ka tunjala di siga wo dulal atiam elo magala timi dalan